Macaaftu lamaan gaaffii garaagaraa kaasu. Malee Oromoon qofaatti ijaaramee qofaatti qabsaa'uu qaban sabaaf sablammii hammateeti yaada sana babal'ifachaa kan ture. Sana booddees jaarmiyaalee moora Oromoo keessatti uumaman baay'een isaanii hunda jechuu hin danda'ama garuu baay'een isaanii aayidiyooloojiin isaanii sooshaalizimii ture. Sooshaalizimiin akkuma beektu ka'umsi isaa addunyaalessummaadha malee naannoo tokkotti biyya tokkotti kan dhaabbatu miti. Namni aayidiyooloojii sooshaalizimii qabu Itoophiyaa keessatti jiraatu aayidiyooloojii wal fakkaataa nama qabu Gaanaa wajjin jiraatu Naayijeriyaa jiraatu waliin qabsaa'uudhaaf rakkoon qabu maaliif qabsoo dafqaan bulaa addunyaa waan ta'eef yaadumti isaa addunyaalessummaadha. Namoonni yaada addunyaalessummaa qabatanii sooshaalizimii qabatanii qabsaa'an kuni sabaaf sablammii hammachuu rakkatanii namoonni gaaffii wal fakkaataa qaban jiru. Gaaffiin Oromoo, gaaffii Sidaamaa, gaaffii Walaayittaa, gaaffii Affaar, gaaffii Sumaalee yookaan sabaaf sablammii kan biraatiin adda miti. Cunqursaan ture hundarratti waan tureef maaf rakkatu jettee yoo ilaaltu innis gaaffii ta'a. Akka waliigala adeemsa keenya gaafa ilaaltu uummanni Oromoo sirna gita bittaa Itoophiyaa irratti wootee alatti Itoophiyaa irratti qabsaa'ee hin beeku duwwaa osoo hin taane Itoophiyaaf dhiiga isaa dhangaleessee jira. Lubbuu qatalii baay'eetu darbee jira. Lafeen isaa caccabee jira. Dafqee dhamee jira. Akkaataa kanaan ijaare. Namoonni tokko tokko amma dhageessee yoo ta'e kaayyoo ganamaa jedhu. Kaayyoon ganamaa kun duuchaadhumaan kaayyoo ganamaa jedhama malee sirnaan hiikamee kaayyoon ganamaa maal ture kun sirriidhaa kun sirrii miti akkaataa sanaan qorachuuf si rakkisa. Garuu kaayyoo ganamaa kan jennu sun ka'umsa Macaaftuu Lamaa yoo ta'e gaaffiin Macaaftuu Lamaa ijoo kaase maayin tokko barumsa. Oromoon barachuu qabaa jedha. Oromoon barachuu qaba kan jedhu garuu afaan kamiin qubeetiin gaaffii akkasii Taaddasaan hin kaasne qubeeyyuun beekunni. Uummanni keenya barachuu qabaa jedhe isa booddee kan dhufe dhaloonni barate dhaloonni immoo xiqqoo ijjisaa baname Haayilee Fidaa maal godhe barachuun duwwaa gahaa miti barachuun kun qubeedhaan ta'uu qaba jedhetu yeroo jalqabaatiif qubee afaan Oromoo kan kalaqe Haayilee Fidaati. Haayilee Fidaa Taaddasaa Birruu maal ta'e akkamittiin barumsa jedhaa barumsa qubeetiin hin jirre jedhee qeequu hin danda'u. Taaddasaan yeroo isaatti waan beeku amma humna isaa kaasee jira. Bakka inni riseetti immoo Haayilee Fidaatti buutee waan haaraa kalaqee jira. Haayilee Fidaa qubee haa kalaqu malee barsiisuu babal'isuu hin dandeenye. Isa booddee dhaloonni kee immoo yookaan ijoolleen quxisuu isaa ta'an immoo akka jaarmiyaa siyaasaatti gaafa ijaaraman ABO'n waan Haayileen kalaqe sana waan sirraa'u jiraannaan sirreessee waan fooyyoo jiraannaan fooyyeessee barsiisuu afaan dhaabaa gochuu amma ta'e gara matsaafaatti jijjiiruu yaalee jira. Haa ta'u iyyuu malee ABO'n immoo aangoo hin qabu waan ta'eef akka Oromiyaatti barsiisaa leenjisee macaafa babal'isee kaarikulama bocee mana barumsaa ijaaree afaanichas qubee babal'isuu hin dandeenye kan kana godhe immoo dhaadhiyoodha. Dhaabbanni Dimookiraasummaa Uummata Oromoo kan Taaddasaa Birruu jalqabesan kan Haayilee Fidaa kalaqisan kan ABO'n amma ta'e fooyyeessee biyyatti galchesan matsaafa baay'ee maxxansuudhaan barsiisaa leenjisuudhaan mana barumsaa ijaaruudhaan seera tumuudhaan kaarikulamii kan naannoos akka biyyaattis tolchuudhaan afaan kun garmalee akka babal'atu godhee jira. Amma abbaan injifannoo kana eenyu jette walirraa fuudhuudhaan kan ta'e alatti abbaan tokko geekoti jechuu hin danda'u.